Assalamu alaikum, akkam nagaa fayyaadha. Faxara godhutti jira. Faxara kana godhuuf waan asii qabu killee asii qaba. Killee kanatti sukkaara xiqqishuu isiitti dabala. Soqitti xiqqootti dabala. Faxara yeroo jarjara yeroo gabaabaa keessatti godhuu dandeettan kuni. Aanan xiqqootti dabala, xiqqishuma godhuuf deemaani. Eegas harcee itti naqa. Keessattuu ganama yoo jarjara ijoollee faxara godhuufi heddan kana yeroo jarjaratti godhuufi dandeettan. Akkasitti waliin dhuftanii haga harceen barkuu keessa baddutti. Hedduu furdatuu hin qabu, hedduu qal'atuu hin qabu, giddu galeessa ta'uu qaba. Akkasii eeleetii yoo hidhadhe isin garsiisa. Kanatti eelee irratti akkana bal'isanii. Kuno kanatti hedduu bareeda, hedduu mi'aawa. Kuno zayitii garuu abbaan feetan irraa dhiisuu hin dandeettani. Xiqqishuma isii irra buusaa hin guddisu itti. Maal jennaan hin bareechifti. Hin lallaaffisti illee. Kanaafuu akkanatti hedduu bareedaadha. Chaanela kiyyaa subscribe naa godhuu hin dagatinaa. Torbaanitti yeroo takka akkas nyaata garagaraa irra kaayaa. Kanaafuu please subscribe, like, share naa godha. Hedduu bareeda qixxaan. Akkasitti godhattanii ijoollee teessanii gootanii hedduu salphaadha. Nagaa keessa naa tura. Subscribe naa godhuu hin dagatinaa. Yeroo biraa walitti deebina.